nama jirtutti qeerroo nama jirtutti kama ganama jala godante numti sisinni akka fiteensa kabajaa fi barcuma ofii dhiise erga lafa taa'ee abbaatu of qinneessa kabajaa fi jaalala sabaa dhiise orma jala fiigee abbaatu of qinneessa. Galata ejjate gajita mugata chikabe oromo ofirra darbita malif darbita kanatu gafinatti ta'e marre kanatu rajinatti ta'e marre kanatu gafinatti ta'e marre shakke marre kanafasi jibbe marre kanatu gafinatti ta'e marre kanatu rajinatti ta'e marre kanatu gafinatti ta'e marre shakke marre kanafasi jibbe marre otobomni jiru dhagarratti dhagaa darbata hidhaan na fayyisu madaarratti madaa dabalta maaliif dabalta kanatu gafinatti ta'e marre kanatu rajinatti ta'e marre kanatu gafinatti ta'e marre shakke marre kanafasi jibbe marre kanatu gafinatti ta'e marre kanatu rajinatti ta'e marre kanatu gafinatti ta'e marre shakke marre kanafasi jibbe marre. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Gadaa News Network akkuma baratame sagantaa keenya daandii milkaa'inaa irratti har'as keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenyas artistoota Oromoo hangafoota keessaa tokko kan ta'e artistii beekamaa fi jaallatamaa weellisaa Kadir Said jedhamu. Weellisaa Kadir Said wajjin muuxannoo fi mudannoo qabannuuf qooduu affeeramanii jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan gamanumaan isin affeerraa an kan isin wajjin turu Kadir Said jedhama. Kadir Said sirboota geerarsa isaatii fi sirboota qabsoo kan yeroo dheeraadhaaf inni hojjetaa tureen uummanni Oromoo akka beeku waan beekuuf jecha isaan barsiisuun narraa hin eeggamu. Gamanumaan gama kallattii gaafiif deebiitti isin seensisaa baga nagaan dhuftan waamicha kennanuuf kabajitanii. Gaariidha Kadir Said gaataarraatuun ta'addaati. Kadir Said gaafii fi deebii dhiyeessaa fi jira. Miidiyaa kanarratti waan haaraatu nu mudate baga wala garree atis baga jiraatte Kadir Saidis baga jiraatte Kadir Saidis baga jiraatte jaa hedduu galatoomi. Ayyee hedduu bareedaa maqaa keessan beeksisuun narraa hin eeggamu uummanni Oromoo bal'aan isin beeka. Kadir Said mee eessa dhalattanii eessa guddattanii amma eessa jirtu? Waluma barnoota waan miidiyaa keenyaaf keessummaa jalqabaallee taataniif uummata keenya ammee wal bara. Kadir Said gaara mul'ataa dhalate naannoo Watarii Harargee Bahaa jechuudha. Bakki amma jiru Ameerikaa Minisootaa jira jechuudha. Okay, bareeda gara aartiitti akkamiin seentanii eenyuuf fakkeenya isinii ta'e gama aartii kana gaafa seentanuu haala kamiin seentanii? Wallisaa hedduutu na dura ture namootuma adda addaa fakkii godhachuudhaan hangafticha wallee Oromoodhaa Dr. Ali Birraatirraa eegalee gaditti akkasii gadhuufne ishururuu mormilee eebbisee garaan deeboo beekuu deebisee bara ja'an daldoo utaalee qabatee saadoo gammaa tolee qabdu naatoo namaa. Kanuma kana gaafa ja'anirraa eegalee muuziqaa adda addaa dhageeffachaa ture achumaan anis hawwii muuziqaa keessatti bulee wallistoota hangafoota duraa hedduun dhageeffachaa ture. Isaanuma fakkii godhachuudhaan muuziqaatti seene Kadir ko. Ayyee bareeda artist Kadir Said
yeroo ammaa kana keessa wanti Oromiyaan keessa jirtuu fi haala hammeessaa fi addeessaa jiru irratti akka artistii Oromoo tokkootti ogummaa qabdaniin qabsoo sabaa cinaa dhaabbachaa shoora guddaa gumaachaa turtaniirtani ammas gumaachuu jirtu. Mee haala amma uummanni Oromoo keessa jiru kana akkamiin taajjabdani? Haalli amma uummanni Oromoo keessa jiru haaluma uummanni gabroome gabrummaa jalaa bahuudhaaf irraa kaasee ganna 150 takkaa ajjechaan hidhaan Oromoo irraa dhaabbattee hin beeytu tattaaffa keessa mul'ata. Kun immoo hamma bilisummaatti itti fufuu qabaa yaada junqa. Hayyee bareeda uummanni Oromoo roorroo isatti aggamamte kana keessaa ba'uuf haala akkamiitiin qabsoo geggeessuu qaba bilisummaa kana gonfachuuf ammoo akkamitti gara fuulduraatti uummanni kun ce'uu danda'a jettanii yaaddan akka artistii fi qabsaa Oromoo tokkootti isin? Uummanni Oromoodhaa rakkina amma keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf wal gurmeessee waan dandayuun gabroonfataa irratti bobbahuu qaba. Namuu qa'ee isaatitti ganti tokko hoggaanii fi fincilaaf ka'e walirratti eeguu osoo hin ta'in ganti abaluutis ka'e ka'aadhanii wal kakaasanii barri bara teekinooloojiiti. Hayyee bareedaa mee amma ammoo gara ogummaa keessanitti isin deebisa. Yeroo hedduu waltajjii irratti sirba geerarsaan uummata Oromoo onnachiisaa qabsoo Oromootti kakaasaa turtaniirtani geerarsa keessan keessaa mee jalqabumarraallee haa ta'u tokko gurra uummataa nu buusaati gara gaaffiif deebii keenyaatti deebina. Rasaasatu kakaasaa adiira tuttu kakaasaa tuttu keena kaaseka garaa koona raaseka warra nyaata bineensa kan konkoona waannisa kan nyaara godaannisa Oromoon yammanne abaa'oon yammanne abbaa yaameetu beeka obaasee yaasensee haa durreen awwaara qabdi obaasee yaasensee haa malkaan mucuca qabdi godaanee yaasensee haa durreen awwaara qabdi luynaatuudhaan ijoolleen dirraa dirmammuu qabdi harka harka deebisaa dakaakuu kaanurraa buqqisa yaadhiiga murti guutoo kan guyyaa lola raayyaa harma muraan olee coraa shamarran ayya calanqootti lubbuu baddee lafee awwaala dhabdee dhiiga watarii dhangala'ee kan lola gujeetti yaa'e laala kalee isaarratti hara yanaa ida'ee naguba beenziina tahee dhiiga oowwaa sossoosee dhiiga kiyyaas danfise jaba 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 faana isaaniirraan goree foon isaaniirraa hin mayree karaan qabsoo dheeratus hamma muutuu fagaatu milli kan koon boqatu hamma galiirra ejjatu hayyee 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 hadda argumaa kaleeysaa hara yaatu sossoosaa dhiiga dhimameen baasaa lubbuudhaan lubbuun kaasa ntannacha gabrummaadha amogolee darbu malee ntaana haa uffadhu malee hiikkadheen taa'u galee hayyee 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 reefu shoobdoo eegallee buufanna qofa gaalee qabsoo haqaarra jirra ol fudhannee geeyrarra. Hayyee hedduu galatooma sirbi geerarsi keessanii kan onnee nama kaasuu fi akkasumas ammoo waan onneedhaaf dhiyanaa waan sammuudhaaf boqonnaa ta'uudha. Mee sirba yeroo jalqabaa ummata keessanii wal isin barsiise ni yaadattu bara kam gallakkistan?
akka warra fara taddetanii fi sadiin eegale akka warra Siale ashita kachale Simfudachu kajele Shagati yamagale Ashita kachale Sirbahanani egale chaga fudra Haye bareda ammo welisa artistic Kadir Said yero jalqaba gaafa sirba isa radio dhaan dhagayu miira addaatu itti dhagame jedhanii turani ammas waan sananillee dhagayee ture tanaan dura gizee yeroo biyya jiru mee miirri addaa ka yeroo san isinit dhagame gaafa jalqaba sagalee keessan dhageettanii maal ture mudannoo sanii nuufi mudandeessu miidiyaa keessan kana wajjin walitti haree taaneeti malee yeroo hedduun irra deddeebi'ee gaafii kanaaf deebisaa laataa ture gaafaan dura sagalee tiyya otoobis keessatti dhageeffadhu lafaa ka'eetiin iyyee jechuudha wallahi kunana jebeeta akkasitti raadiyoon keessaa dhageeffadhe akkasitti gaafa san namnichi shofeertichi makiina san oofulleen waan naaf hin bariinetti fakkaatte waaniin an taa'uun hin beeku waan na keessa jiru waan hin beekneef gaafa yeroo san keessatti ani nama jireenyi kiyyaas jireenya baadiyyaati akkanumaan na laaleetuma sibadoo kana dhiisi ani kan kana dhiibu naan jee otoobis baana beekta ani kan kana dhiibuhu takka raadiyoon makiina naa dhiibaa juutiin shufeeticha san ani kan kana dhiibu takka raadiyoon keessaa naasoo inni namicha juusan beeku amma jiraatu duuyi kaaseeta meeqa baase jechuuf hin jee maaliif bifa laalanii yookaan ammoo jireenya namaa laalanii nama tuffachuun gaarii miti waan namni san keessa jiru utuu hin beekne jechuu barbaadeeti. Hayyee daawwattoota keenyaa fi kabajamoo jaallatamoo kan daawwachaa jirtan JNN irraa sagantaa daandii milkaa'inaa irratti artistii beekamaa fi jaallatamaa Kadir Said wajjin godhaa jirru akkuma itti fufetti jira turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u jecha weelleen isin tanaan dura hojjetaa turtanii mimmidhaagoo fi bareedaa kan haalaan nama hawwatan yadaloo fi walaloon isaanii jechoota gurraa fi dhageettii tolanidha artistoonni duraa hundinuu jechuudha amma yeroo ammaa kanatti aartiin ummata weellistoonni amma yeroo sirboota amma hojjetamaa jiru kanaan wal qabsiistanii gaafa laattan aartiin ummata Oromoo guddataa jira moo akkam isin fakkaatame yoo ka duriitiif ka ammaa kana wal bira qabdanii ilaaltan akka aartistii tokkootti artiin Oromoodhaa yeroo ammaa karaa lamatti ilaala karaa muuziqaatiin haalaan guddatee jira karaa muuziqaatiin karaa warra sirbuutiin warra sagaleetiin garuu kilipii irratti rakkinaa jira waan ijoolleen amaaraa dalayduu fakkaata sochiin achi gubbatti ijoolleen dalaydu akkuman taane hin beeku ani Jaappaan jettamoo Hindii jettamoo sirba xiqqoo akkaan arkutti biiroon aadaa fi turizimii takkatanii silaa uummata kana bakka buutee biyya keessa ni jirti jedhan takkas hin beeku ani abbaan qabdu wallee naman taane ijoolleen jajjabdu as bahe warra akka isaan kana fa'aa jira maqaan isaa yaadatu otoo taphateen quufin. Hayyee iddoo galatooma yeroo ammaa kana wanti nuti argu jirru Oromiyaa keessatti weellistoota Oromootii fi akkasumas ummata Oromollee nam tokko bu'aadhaan sossobanii qabsoo ummata Oromoo irraa ka gufachiisan argina waan kanarratti mee isin akka qabsaa fi weellisaa tokkootti dhaamsa isin ummata Oromootiif weellistoota biyya keessaa biyya alaa jiraniif illee ummata Oromoo kana waliin akka dhaabataniif yaadni isin kennitaniin maal fakkaatame? Weellisaa Oromoo kan keessa jiruu fi kan ala jirus wanni nin dhaamuuf yoo jiraate qabsoon Oromoodhaa walleen hin jaaramne walleen hin diigamtu. Qabsoo Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa walleen hin jaarre walleen hin diidu. Wallisaan waan hin taane bultii halku tokkootiif jecha yookaan ammoo jireenya amma booda hanga jiraannu hin beeknu waan edanu bari'uun hin beeknu waan boru waan bari'uun hin beeknu rabbumaa beeka waan boru ganama bari'uuni
yoo ifitti jarjaruu baatan gaariidha yoo galata if dhorkuu baatan gaariidha garaaf ja'anii dantaa ummata isaanii yoo dabarsanii kennuu baatan gabaabdumatti tanumaan jechuu barbaada maaliif hamma fedhellee yoo wallifne walleen qabsoon diidu qabsoo Oromoo walleen hin diidu yaadajuun qaba maaliif dhaloonni ammaa kun dhaloota xiiqiidhaan guddate dhaloota hijaa qabu dhaloota dhaamsa abbootii isaanii dhaamsa akaakoo isaanii qabu waan tahaniif abbuma fedheefuu ni walliftaa miti yoonii fi gurra irratti illee itti iyyaa oolte ummata dhaloota kaayoo irraa gara galuu miti dhaloonni ammaa jechuun barbaada hanganumaan dhaamuu barbaadaaf warra garaaf jecha qabsoo Oromoo irratti haqqisaa jiruuf. Hayyemee sirba keessan keessaa tokko allaattiin nyaata barte biifolee harka eeggattii haati biifolee deette gala faaruu eeggattii kan jedhu tokko maalirraa sirbitan sirba san seenaa maal qaba sirbi sun isiniif? Sunis aadaa Oromootiin wal qabataadha geerarsa keessaa tokko ani geerarsa afuriin qaba suni geerarsa tokkoffaati. Haati biifilee deette gala faaruu eeggatteen suni geerarsa aadaati geerarsa koo kan tokkoffaati jechaadha. Irra nuu jechuu dandeettanii yoo waan yaadattan taate dhiye. Takka geerartoon bullee maaliin geerarsa beekaa mana wadaajaan bullee maaliin jeekara beekaa ammayyaa ammaa beekaa oomuuta beesaa beekaa daddaan osoo jirtu maafiin dabeessa eegaa maafiin dabeessa eegaa. Shakakkee gaaraan reebee jilbatti cabuu ga'ee haadha lagaattis reebee faanatti cituu ga'ee kophaa lolaa gattaa'ee hordaa diinaa buqqisee lubbuu garreerraan ga'ee lubbuu garreerraan ga'ee diddibboon dibii bartee sarba duulaa eeggattee allaattii nyaata bartee biiflee harka eeggattee haati biiflee dayatte kukumi ilmaan ayyaa gala faaruu eeggatte gala faaruu eeggatte gabbadde harran seenu qarmaa meediiddu malee beelawee shaashoon kuufu mirgoo gorraatu malee geeraree duwwaan galuu qaciichaa lammiitiyyaa qooda gootaatiin malee qooda gootaatiin malee. Akkasii gadi roko? Ayyee hedduu naaf jiraadhaa naaf galatoomaa. Qabsoon uummata Oromoo akkuma isin jettan waan aartiidhaan ijaaramtee illee miti aartiidhaan hin diigamtuu dhugaadha. Garuu urgaa aartistii keenya beekamaa fi jaallatamaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa mootummaan nama nyaataan kun galaafate asitti warroota qabsoo uummata Oromoo kana qabanii hooggantoota qabsoo uummata Oromoo akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa fi kan kana fakkaatan erga isaan hidhaa seenanii booddee biyyittii Oromiyaa jedhamtu san keessatti wanti adeemaa jiru waan uummanni bal'aan argu. Kanarratti mee isin akka aartistii tokkootti akka aartistii qofatti isin ilaalu akka qabsaayaa uummata Oromoo yeroo uummanni sirbuu miti sagalee ofii ol fuudhee dubbachuu sodaatutti nama sirbitanii uummata Oromootti onnee horaa turtanidha. Mee isin yaada kana waan kanarratti mee yaadni keessan maal fakkaataa uummata Oromootiin wanti isin dhaamtan maali? Wanni takka Kadiiroo wanni beekuun namarra jiru qabsoo gaafatti seentu gaafa qabsoof lafaa kaattu gaafa niin qabsaa jettee uummata kiyyaaf ani cilee tahee daaraa tahee ani gubadhee ani itti dhabamee ummanni kiyya wahitti haa bahu haa bilisoomu jettee gaafa qabsootti seentu nin du'a ittiin hidhama ittiin garafama beekteetii qabsootti seentaa jechuudha waa lama waliin hin jaalatan beek nin sirbaa fi armaan dhufadhaa walitti lubbuu jaalannaa fi qabsoo jaalanna bilisum wanni barbaadaa jiru bilisummaan tuni wanni Oromoon qabsaa fi jiru waan qaaliidha bilisummaadha waan dhiiga namaatiin maallaqaa hin argamne waan dhiiga namaatiin malee hin argamne jechuudha. Wanni nuti barbaadaa jirru bilisummaan jechuu kooti. Kanaaf abbaan fedhe haa hidhamu. Abbaan fedhe haa ajjeefamu. Kan barbaadan haa ajjeesan. Bara 150 dabre kana nu ajjeesaatuma as gayan. Immoo
dhawaatumaan hayyoonni keenya hoogganni qabsoo kana hayyuun Oromoo namni silaa ummata kanaaf if kennee silaa ummata kana miti ummata biraatillee naannoo biraatillee waan biraatiifillee ooluu danda'u qabsoo bilisummaa Oromoo irratti nyaadamee jiru. Kuni Rabbi rahmataa godhuu fi Usmaayyoo Musaa dhugaa jirtu lafa kaayeeti wareegame. Haa caaluunis akkasuma wallistoonni keenya warri qabsoo tanarratti wareegaman hedduudha. Hundi isaanii otoo dhaadatanii osuma dhaadataniiti garaa dachiitti galanii jechuudha. Wareegama silaa dhala Oromoo tokkorraa barbaachisu baasaniiti. Idaafii ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisu. Guca bilisummaa dhiigaan ammaan ibsu falmata lakkisu. Karaan bilisummaa adibeedhaan beeytaa. Takkee lubbuun ture gama tarkaanfataa. Duuti hin oolamtu. Mana teessuus eegas duuti sirraan oolamne. Otummaati akka dhiiraatti akka nama mirga ifiitiif yookaan ammoo waan fiirratti leecalloo ifii yookaan sa'oo ifiitiif lafa'uu tokkotti odoo ati waa dalayduu waan mul'ataa tokko dhaloota keetiif hegeree ilmaan Oromootiif lafa keessee dabruu sirra jira. Joohar hidhame kumaatama Jooharii jira. Baqqalaan hidhame kumaatama Baqqalaa Oromoo jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhan kumaatama Gammachuu Ayyaanaatu jira. Hoogganni keenya warri kaleessa warri kalee ganamaa qabsaa'onni ganamaa warri akka Jaarraa Abbaa Gadaa warri akka Mul'isa Abbaa Gadaa warri akka Jeneraal Waaqoo Guutuu kan akka Elemoo Qilxuu isaanitti aansee dhawaataan warri akka Jaalladhii Gammadaa warri akka Guutamaa Hawaas warri akka Buruisoo kan akka Bilaal Waaqayyoo warri akka Mul'ataa Dirree namootaan beekurraa maqaa sii tuttuqa warraan seenaadhaan dhaga'u malee kaniin ifiif waliin hirmaadhee waliin qabsaa'ee beekurraayin sii lakkaa'aa jira. Dhugaa dubbanne lakkoo isaan herregaan hin beekamu qabsaa'onni Oromoo qabsoo tanarratti wareegame hayyuu meeqa qabsoo tanarratti rasaasa diinaatti nyaadhame waan mul'ataa takka hegeree Oromootiif wareegamanii dhiigni isaanii immoo waa biqilchaa akkuma hoogganoonni kalee ganamaa dhaaddatanii himatanii wareegamanitti yoo dandeenye gabrummaa tana hiddaan buqqifna. Dadhabnu immoo ilmaan itti guddifna malee jalaanaaf nu akkuma jaanitti isaan wareegamanis ijoollee isaanii ijoollee har'aan tana jirtu sana kanuma akka keetii kana qeeyiroo fi qarreen har'aan tana dhaamsa akaakoo isaanii dhaamsa abbootii isaanii san hujitti hiikaa jirti. Ijoolleen har'aan tana qeeyiroo fi qarreen har'aan tana gaaraa fi gammoojjii fi baddaa Oromoo keessaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa tana keessaa diina kokkee qabdee akkanatti karaatti cuftee bobbaa gala dhorkaa jirtu tuni ijoollee 91 dhalattee jechuudha. Ijoollee 91 namni 91 dhalate har'a ganna 30 jira umriin isaa amata 30 jechuudha. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee 91 dhalattee barnoota aliif jettee ABCD eegaltee yuunivarsiitii adda addaa keessaa har'aan tana wal gurmeessitee diina kana kokkee qabdee harkaa qabdu jechaadha. Kanaaf qabsaa'onni kofaa qabsoon itti fufaa. Kakufe laalteet dhiigni isaa wahii biqilchaa beeytee irraan tarkaanfattee gara irra caalutti sossoo'u sirra jiraa jechuudha. Akkasitti nu badda. Dhugaa jettanii dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga qabsaa'ota kanaatiin Oromiyaan ni bilisoomte yoomillee abdii irraa kutachuu miti qabsoodhaan gara fuulduraatti deemuudha. Baroota dhufaa darbaa yeroo hundaa amma jechuun aartistoota keenya irratti waan tokko tokko kaan xiinxallee hubadhe maali bara duriillee eebbisa addunyaa irraa kaasnee hanga Usmaayyoo Muusaa weellistoota bebbeekamoo kan gurraa fi ija uummataa ta'an kan uummanni akka badaa isaan jaalatuuf bara kana keessallee mootummaan an Oromoodha ofiin jedhu Haacaaluu Hundeessaa nurraa galaafateera. Kanarratti ammoo waraana biyya keessa labsanii ofii isaaniitii amma wal lolu jirani.
waraana gara kaabaatti ajajame kun irraa isinmee yaanni keessan biyya takka keessatti wanta ta'amee hin beekne wanti biyya takka keessatti waraanni tokko saba tokko qofa irratti xiyyeeffatamee deemuun ummata Oromoo irratti qajeelumaan hanga ammaa tanaa waraannamaa jirra. Garuu saba kanarratti qofa waan ka'eef osoo hin ta'in nurratti hagarraan tanaa baroota meeqaa guutuu waraannamaa jirra. Kanaaf mee isin maal jettan waan kana yaada kanarratti? Shibirree kiyyaa akkuma kaleessa dhaadannee itti seenne waan kana akka jalaanaaf warra nu duraatu dhaamsa nutti dhaammatee nu biraa wareegame. Wallistootaan beeku keessaa warri qabsoo tanarratti wareegame kaatiis beeytu kaati seenaan beeyta tahaa yookaan ammoo umriidhaan ittiin dhaqqabne ta'a. Eebbisaa Addunyaa, Boonsisoo Callaa, Kuulanii Bareentoo, Boonsisoo Callaadhaa ati yaadattu ta'an beeytu tarii sirba eebbisaanii beeyta ta'a. Boonsisoon shaggeedda daarii baroodame wayyaa bareenni dhaloota wayyaa gololleme qabsoo tanarratti wareegame. Kuulanii Boruudhaa awwayyaa ilmaan Oromoo barme awway maaluma eeydanii barme awway maaluma eeydanii barme awway bakkuma jirtanii barme awway diina awwaarantanii barme awway diina awwaarantanii barme sawwaynatti kufte ati lafa sawwayna hin beektu taha Baalee miila jala gammoojjii gadiitti jecha Mustafaa Harawwee dhagayuun ooltu qabsoo tanarratti wareegame. Amma Kabiiraa qabsoo tanarratti wareegame. Wallistoota jarri kunis Usmaayyoo Muusaa silaa inni beeyta jeetii yaada. Haa ta'u wallolli yookaan ammoo lolli amma biyya keessaatti jiru kun lola daangaa cabsee alarraa alagaan Itoophiyaa weerare osoo hin taane lola ifumaaf warruma halee nurratti wal nyaachaa jiran ammallee beekne nurratti wal nyaachaa jiran anaas simoo hatee warra kanatti dabra isaan kana naatu nyaataa ooyiruu teenya xaafii teenya irratti buna keenya irratti dahaba keenya irratti shakkisoo nuu qabaa beek adoola waan gogaa loonii nuu qaba hatta gadhaantiin baalajimaa kanallee maallaqa inni galchu warra gurguruu beekaa jechuudha warri gurguru abbaa ooyiruu osoo hin tahin isaan warra taa'ee laaftumatti maallaqa lakkaawwatu jechuudha warri kun. Kanaaf gaafa baadiyyaa irratti wal seenanis lolli kun ammaas nu laalu uummanni Oromoo beekuu qaba. Oromoo hin laallatu lolli ammaan tana deemaa jiru kun. Kaleessaas gaafa baadiyyaa irra wal nyaatanis lolli kun Oromoo laallatu. Osuma jee addi bilisummaa Oromootis akka dhaaba siyaasaa akka dhaaba bilisummaaf uummata kanaaf falmaa jiru tokkotti dhiiroo yaa uummata Oromoo lolli kun isin hin laallatu osoo jedhaniiti namni keenya dhaqee achitti dhume jechuudha. Nuti lafa sanirraa waan qabnu hin qabnu Shibirree Kadiiroo dhugaan si hima. Nuti garasii bakka lafamma isaan irra wal nyaachaa jiran sanirraa mana shaayii tokko hin qabdu Oromoon dhiisi dukkaana gurguddaa istoora gurguddaa dhiisi waan tokko mana shaayii tokko mana shaayii gaxaantiin mana shaayiiti waan takka achiin qabnu nuti. Kanaaf baadiyyaa irrattis oduma lakkisa jedhaniiti namni keenya dhaqee du'a saree du'e jechuudha. Lola dheengadda ta'e kanarratti dhiiroo ammallee isin hin baasu keeysanii miti osuma jedhaniiti oriyaa dhaqanii guyyaa reefka isaan lakkaawwatan argitee natti fakkaata argitee guyyaa isaan reefka guuranii yaa'anii kun keenyaa miti eheenyaa edeellama fuularraa bananii akkatti kun keenyaa miti eheenyaa edeellama yeroo jaan arginaa jechuudha. Tarii kun keenyaa miti kan jaan suni Oromoo ta'uu mala yookaan warra kibbaa ta'uu mala saboota biraa ta'uu mala. Warri Habashoonni biititu numa qofaaf uumamtee biyya tana rabbiin nuun quba qabaa. Sabaaf sablammoonni biraa dilli kuni ergannooteenyaaf rabbiin akkasitti yaadanii jechuudha warri kun beekadhu. Kanaaf gaafa baadiyyaa sanis seenaan isaa haa yaadatu Laggasaa Abdii Maasinqoosaa fudhateeti
baddaa jaarsoo lafti hurruma walaa nyaattu jarri tokkuma shoolee shimalaan da'ee gogombiste adawwii kanko baddaa jaarsoo yaala bagibe baddaa jaarsoo yaala fagibe walaa nyaattu maaltu nuri akkas jechaa ture ammallee walaa nyaatanii nuti waan nu galchuu hin qabne Oromoon ammaan booda namuu qa'ee fiitiif abbaan ni jira Somaaleenis qa'ee isaatiif Somaaleenis Somaalummaa isaatiin qa'ee isaatitti warri kibbaatis walaayitaa fi sidaamaanis isaanis qa'ee isaaniitti warri Banishaangulis qa'ee isaaniitti warri Gaambeellaas Affaaris qa'ee isaaniitti namuu qa'ee isaaniitti jaldeessilleen qa'ee qaba jedhanii beekii gadiroo jaldeessilleen qa'ee qaba beektaa kanaaf nuti nun ilaallatu qaumateenyatti mirga saba keenyaatiif mirga ummata keenyaatiif Oromiyaa badhaatuu tana tan afaan qawweetiin naftanyoonni nu harkaa fudhatan kana afaan qawweetiin deebifnee dhuunfachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo qabsoorra jirraa beeki. Xiqqaattus nama qabna adurreen adurree yeroo aarti maaliif akkanatti ol kaata jennaani shanyiitu qeerensatti na dhaabbataa itti yambeeta dhiira qabna dhiiran tuffatamne qabna yoo hoggana waraanaatis yoo ta'e warra akka jaalmarroo fa'aa jira warra akka goollicha dheengee jira warra akka sanyiitu jira warra akka gobbaasaatu jira sigaleemma waboo qabna waraana bilisummaa Oromoo tokkicha kumaa lolu meeqa qabna isaan kana cinaa dhaabbannee qa'ee teenyatti waan keenyaaf bilisummaa teenyaaf mootummaa mataa keenyaa jaarrachuudha qabna malee amma Oromoo wanni irra fuulleeffachuu qabu oriisaa warri karaa maqalee saniitti jiru san jalaa hafee lakki humnaan laallatu waan kiyyaa miti anis qa'een qabaajee qa'ee isaatitti akkuma ammaan tana irratti hojjetamaa jiru akkuma ammaan tana labsamee xiqqaa guddaan gurra laatee fi irratti hojjechaa jiramu kanatti mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jaarrachuudhaaf namni keenya bakka jiru qauma isaati irratti waan dandayu gumaachuu qaba qauma isaa irratti qauma isaati irratti Oromiyaa keessatti jechuudha tabiraan ullaatu garte lolli ammaan tana itti deemamaa jiru kuni Oromoo yoo arran jabaanne waan ammatti jiran tana garasii yoo halaaffisan tahe nutti as deebi'anii jechaadha kanaaf ammumaan jabaanne tumsa harkanne amma nuti akka tokkotti tumsa harkanne nuuf tindhisa hamma isaan achii wal nyaatan san nuti asii waan tokko godhachuu qabna arraan tana eegalameetti fakkaata akkaan argutti karaa Baalee Roobee kanaa fi Harargee tana keessaa ijoolleen waa sossoohaa jirti walirratti eeguu miti immoo gindhiirii waa sossoote ijoolleen kaatee yoo jedhan Roobeen ka'uu qaba gobba ka'uu qaba Harargee keessaa awwadaay ka'ee yoo jedhan Haramayaan ka'uu qabdi addeellee qarsaa laangee watar ka'uu qabaa jechuudha kanaaf walii tumsanii oguusan waraanni diinaa gara fiiguun qabu osoo hin jaalanne qabsaa'ota Oromootti makamaa jechuudha osoo hin jaalanne qabsoo Oromootti makama namni dhalootaan Oromoo ta'e waraana gabroonfataa keessa jiru namni gara fiiguu beeku namni bakka itti dheeyisu qabu ulee duran taa'u kadiiroo si dhugaasii hima namni bakka itti dheeyisu qabu ulee duran taa'u jaalmarroon dubbatee ture waraanuma kana akkamitti kana baay'ifattanii eeyisaa fiddan jennaani waraana isaantu nu jaaraa jiraa je maaliif jennaan namni bakka itti dheeyisu qabu ulee duran taa'u kadiiroo gamanaan kadiirtumamu jira ollaan dhageenyaan ka ollaa kana jiru asiin kutaa jechuudha maaliif bakka itti deemu beeku yoo bakka itti deemtu hin beekne qofa diina dura teessee uleedhaan miidhame yookaan ammoo si ajjeesan malee ati bakka itti dheessitu qabaannaan rabbi galanne haa ga'u guyyaa tokko rumaa aandaa heddumminni keenya kun gaafa dalaguu qaba jechuudha settiin dheereessanii. Dhugaa jettanii heddumminni keenya kun illee gaafa fayyadu qaba. Mee Kadir Saidii bira ta'aniitti geerarsaaf sirba dheebochuun hin danda'amu. Waan yeroo fakkaattu yoo jidduudhaan irra nu buuftanii waa'ee qabsoo irra jirraa mata duree waa'ee qabsoo keessa jirraa itti deebina irra osoo nu buuftanii ammoo weellistoota amma maqaa naa dhooftan kanneen irra hedduullee ni haa beekuu seenaa isaanii beekuullee baadhu maqaa isaanii dhaga'ee ture isatti hin deebinaa jidduudhaan waan yeroo fakkaattu irra nu buusa. Amallee abbaan dhiisu abbaan waan bareen dhiisu jedhan gadi beektaa. Kanaafuu abbaan ifin jibbu
waan keenya faarsinaa waan keenya dhaadheessina. Gabrummaa fi midhaa jaarraa tokkoof ture iddaan foon qolichite darbuuf gaamaa qilee diddaa gabrummaati qabsoon si biqilee dhiiga goototaatiin lalisee si tolee duskannoo Oromoota onkolichaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa tumuraadi mama ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqa kallacha Oromoota si qofaa walabumaa tiyyatiin nadaga hoogganaa Oromoo mijuu qabsaa'ota biflee bilisummaa duree murtii guutaa dhaaba koo walaabaa kan qabne diddibaa karaa kan kee qofaa kan qabne daddabaa fajjii kee jalatti hiriiraan hundi walabummaa keenya si qofaan nu abdii ibsaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqa kallacha Oromoota si qofaa walabummaa tiyyatiin nadaga Wabao azala farmata babo ya faji farmata babo ibsa khara wala bumaduga mulisa bilisumaka kile Oromota sikofa wala bumati yatinadakam Oromia Oromo njaramte kapsom malagamte malak dardarte gochan malumma ke American patte gadame sakabso ifsa khara wala bumaduga mulisa bilisumaka kle Oromota sikofa wala bumati yatinadaka Haye hedduu galatooma dhugama yeroo sirba qabsoo sirbitanillee yeroo sirboota keessan ka jaalalaatiif ka qabsoollee miira addaa keessa nama seensisa ka wal jaalatillee akka waliin jiraatan walitti akka fayyanii walitti hafan ka wal jibballee ammoo akkasumatti addaan fagaatanii akka hafan hunda dhaamsa akkasii of keessaa qaba sirboonni keessan baay'een isa weellistoota amma duran maqaan haadhooftan sanniin baandii keessa wajjin hojjetaa turtammoo akkanuma walweettu seenaa isaanii waan bareechitanii naa himtaniif jedhee irra deebi'ee isin gaafadhe bakkatan. Baandii keessa akka hojjetaa turtan baandii adda bilisummaa Oromoo waraanaa wajjin akka turtanillee odeeffannoo akkasii dhaga'ee ture. Mee waan kana seenama keessanii wal qabsiisaatiin haa hima. Hawwisoo caffee gadaa keessa walli waliin turre Adam Harun Halloo Daawwee Usmaayyo Abdii Abraahim Gammachiiftuu Suutee Bareentoo nama hedduudha hawwisoon caffee gadaa warra muuziqaadhaatiinis Roobaa Dhaabaafaa Badhaasaa Kumsaafaa Qallaafoo Ahmad Abdoo jechuudha. warro Sharif Adam ijoollee kanaatii wajjin turre dadaritti ijaaramne jaalladhiitu gaafa san nu jaare hawwisoo dhaabaa gaafa ijaaramnu chaartara keessaa bahaan dhufnaan immoo gaafa adda bilisummaa Oromoo dhiibamee chaartara keessaa bahu hagi tokko biyya keessa ol deebi'ee hagi murteeffate immoo biyya keessatti waraanaa wajjin dabarree jechaadha gadoo karaa gammoojjiidha aanaa gamaa gama bakka walitti daddabalamnee hirphaa gaanfuree callaa carcar gammachiiftuu urfoo boonsisoo seenaan isaa haa yaadatu kuulanii seenaan isii haa yaadattu namoota kana jaallan akkanaatii wajjin haga tokko qabsoon nu jala hambiftee nuti har'a lubbuun jirra garuu waan isaan irra kaayoo isaan irra wareegaman sani ammallee ittuma nu cimsaa jira malee
waan dandeettii teenyaa godhaatuma jirra jechuu barbaadeetti kan jiru. Hedduu galatoomaa yaada kana waan isin gaafadheef qaba. Uummanni Oromoo akkuma amma isin dura baandii isa wajjin turtanii ammaan tana yeroo ammaa kana biyyoota gara garaa irra kuun faffaca'ee kuun ammoo lubbuun hin jiru kuun ammoo qabsoo keessatti wareegame jira. Kanaaf waan isaan amaanaa isaan isinii kennanii darban san isin akka itti jirtanii fi hojjetaa jirtanillee waan ijaa kennaan argaa jirru. Yeroo ammaan kana biyya Oromiyaa gara Oromiyaatti yoo isin deebise Oromiyaa keessatti namoota yookaan yakka hojjete jedhanii yookaan hiriira baate jedhanii qabanii mana hidhaa seensisan mana hidhaatii fuudhaa ajjeesaa bosona darbanii manallee teennu duuti nurraa hin haftu. Kanaaf uummanni keenya bal'aan waan kana beekee of duraaf gara qabsoo kana dunuunfatee itti deemeeti ummata sirna nama nyaataa nafxanyaa kana jalaa bilisa bahuu qaba jedhee yaada akka gama kootiitti. Isin ammoo mee akka gama keessaniitti akka yaada keessaniitti mee ummata kanaan bifa kamiyyoo muratanii yookaan gara qabsoo kanatti seenaniitiin jedhan uummanni kun guutuu walaba ta'uu danda'a, walaba bahuu danda'a, hangafoota isaaniillee mana hidhaatii baafachuu danda'an jettanii yaaddan? Reefullee olitti tuqeenatti fakkaata. Abadanuma ajjechaan nurraan oolantu. Hidhaanis nurraan haftu. Arruma har'aa kan amma har'aan tana har'a maaliin argaa jira. Jaala tokko shawaa tana keessatti fakkaata. Abbaa kiyyaa narraa ajjeesaniitiin maal godhee kafaladhee dhiiga oduma dhaadatu du'e namni suni innillee narraa ajjeefameeti gaara keessatti darbamee argamee jedhani. Kuni nurraan hafu. Kuni nurraa hafuuf isin ta'u maaliif hin hafne? Waan nuti itti jirru tanaatu waan itti duunu waan itti ajjeefamu. Eegala Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo tokko waan jedhe beektaa Oromoo bakka sadii qoodee jee gabruunfataan Oromoo bakka sadii qoodeeti tokko bum jeetuma ijatti baasee sodaachiseeti qabsoo kana jala hambisuu barbaadaa jiru. Sodaachisee bobbaaqaa nama ni jira miti nama garaan isaa bujju ijatti baaseetuma ni dhiiftamu waan kana jennaan ni dhiisaa jechuudha. Tokko immoo hidhee mana hidhaa keessatti yeroo dheertuu mana hidhaa keessa jiraachisuudhaan ganama galgala irra qara'uudhaan doorsisuudhaan akkasitti waan kana keessaa dhiqee qabsoo tana jala hambisa jedhe. Tokko immoo bakka sadii qoodee jee beekadhu Oromoo. Tokko kun yoon shibirree yoon ajjeese malee waan kana keessa jalaan hafuu hin dhiisu yoo ajjeefne malee waan kanan dhiisu yoo beekan shibirree ajjeesuu qabanii jechuudha. Oromoo bakka sadii qoodanii jebeeta. Kanaaf du'uun eeganurraan oolamne wanni gaafiin nuti gaafachaa jirru gaafiin Oromoo gaafii koloniiti gaafiin nuti impaayera kana ohaa biyyattii Itoophiyaa jedhan tanarraa deebisaan nuti eeggachaa jirru deebisaa abbaa biyyummaa waan taateef sun immoo dhiigaan malee waan hin dhufneef tana beeynee itti seenne oduma falmannu oduma itti oriinu osuma tattaafannu addunyaa tanarraa haa gallu malee salphinni bara 150 nurra ture. Ammas yoo nuti harka marannee keenya ilmaan keenyatti dabruunsaa waan hin oolleef jecha qooda sirraa eeggamu ammumarraa kaatee anis atis inninis sunis kunis isinis akkasitti yoo falmanne qofa wahitti baan. Yookaan immoo akkuma teenyu kanatti yoo jenne hin ta'u. Maaliif bilisummaan dhiiga eeggatti bilisummaa deegaan harkaatanii maal sodaata lammaffaan dhaalatanii jechuudha yoo beekta. Kanaaf bilisummaan dhiiguma namaa waan eeggattuuf jecha itti cimuu barbaachisa. Osuma waa hojjennu haa nurratti taatu. Osuma waa hojjennu dantaa mataa keenyaa jala oduma kukkufnu dantaa mataa keenyaa yogguun siin jiru qabsoo bilisummaatiif jecha oduma waa hojjennu haa nurratti taatu. Silaa nurratti ta'uun hin oolamu. Guyyaa tokko guyyaadhaan nu eeggatan malee guyyaa tokko nu nyaachuuf ta'ani. Maaliif hamma gaafiin tun hin deebinetti Oromoon qabsoon dhiisu isaanis nama ajjeesuun dhiisan nama ajjeesuun ammoo furmaatan taatu. Nama gatuun waan si ajaa'ibu keessaa Kadiroo bara Dargiidhaa bara Mangistuu Hayilamaariyaam
maatiin leencoolataa, maatiin waaqoo guutuu, maatiin warra abalu hundinuu jaallan qabsoo hoogganoota qabsoo kana hunda jechuufin siin jedhe maatiin isaanii biyyuma keessa jirti. Maqaa hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromootiin maatiin isaanii kan jalaa miidhamte takkeedha. Bara Mallasillee akkasi. Mallasis karaa biraatiin Oromoo haa alanfatu malee fira galaasaati, fira nadhii gammadaati, fira maaliitti jee Mallasillee akka biraatiin Oromoo haa nyaatu haa daaku malee arrammoo baruma lamaan xiqqaa Abiyyi Ahmad dhufe kana Abiyyi Ahmad galaanaaf fide malee Abiyyi Ahmad beekuun Abiyyi Ahmad baruma Abiyyi Ahmad bara lamaan kana keessatti Oromoo waraabessi nyaachaa jira. Bara kana keessatti durillee nyaachaatuma as ga'e waraabessini ammoo keetii nyaadhamuu fi alagaadhaan nyaadhamuun tokko miti. Sigala bara ati aangoorra jirtu bara ka Oromoo arrame yaa Rabbi alhamdulillah rabbil alamin rabbi galanne haa ga'u arra keenyaatu barcuma kanarratti ol bahe jettee wayita asilaa Oromoon hafuura fudhatutti kanummaan ati keenya jettu jeedala hoolaa fakkaattee hoolaa keessa galte ta'e Abiyyi nama keenya nyaachaa jira ammoo rabbiin dhiiga namaa lafatti hin dhiisu akkuma warri isa duraa ittiin milkaa'initti qabsoo Oromoo tana dhabamsiisuu hin dandayu nama hidhuu ni dandaya nama garafsiisuu ni dandaya nama ajjeesuu ni dandaya sigala guyyumaan eeggatan malee liistii irraa qaban nama ajjeesuuf ta'an sigala gadirraa kaase hamma gubbaatti Jawaar Mohaammed haa ta'u Daawud Ibsaa haa ta'u Gammachuu Ayyaanaa haa ta'u Baqqalaa Garbaa haa ta'u eenyu haa ta'u hin beeynu abbaa duraa abbaa boodaan beeynu ammoo akka yaada isaaniitti akka sammuu isaaniitti yoo isaan kana ajjeefne qabsoota ni dhaamsinaa yoo kan yaadan ta'e ifikki jiban jarri gowwaadha jechuudha. Kanaaf abbummaan fedhe haa hidhamu kan barbaadan haa ajjeesan. Oromoon ammoo Jawaarii qabame hidhame Jawaarii du'ee jee Daawud Ibsaa hidhame Daawud Ibsaatti ajjeesan jee qabsoo irraa dhaabbachuun qabu. Maaliif? Jaallan kun duraan murteeffatanii itti seenan akka itti du'an ni beekan waan ta'eef. Sigala jabaachuu nama barbaachisaa. Bilisummaan dhiigaan malee dhuftu walumarraan tarkaanfachaa waluma silaa nama ajjeesuu fi xayyaaraan nama tumuu fi bombii namarratti haruu fi nama kolaasuun haqabsoo namaa qancarsitu yookaan ajjeeftu taate. Uummanni Eertiraa bilisummaa ammaan tana harka qabu xiqqoo tanan harkatu arran tana hamfadhillee yoo xiqqaate alaabaan isaanii arra Janeevaa jirti warra Eertiraa sigala. Kanaaf Tigreen durillee bakka sadarkaa arra jirtu kana silaa hin geessu. Akka dargiin isaanirratti raawwachaa ture. Beekte dhagaan mataarra nuun jiru gaaf tokko bakka uummanni gabroomee bilisoomee ga'e nutis numa geenya ammoo achi ga'uudhaaf nama haga tokko akka qabsoon tun nyaachuu teessus beeyinee abalu arra hufnaan atis ciniinnatteetuma faajjiisaa fuutee faajjiisaa akka biyyeen laaqamee nafne fuulduratti furga'u sirraa eegama dhala Oromootiif wanni hin dhaamu tanumaa jechuudha. Ayyee hedduu galatooma gaafii bareeda nuuf deebiftanii yaada gaarii nuuf kennitanii mee asumaan ummata keenyaafillee dhaamsa gaarii ta'a osoo lubbuun hin darbiin osoo lubbuun jirru akka wal gargaarruuf yaada gaariidha jedhee waan yaadeefi uffata daaree dheeboodhee agabee ani lubbuu dhabe sirba jedhu sammee yeroo takka sagalee keessaniin dhaga'uu barbaada yeroo hunda. Isiniin baanaa dhagayaamee yaa warra nyakisee daranaa booyu imimaan too'ee gadda afaanii hagaraa keessaan qabne naa iyyu warraayif kollummaan doomsiite qalbiidhaa fi surriin dhamaayyuu. Arraamii gadduun bira ifeetti isinittiin himaa. Tarraatuun gubaala duraan haftee naasuun firummaa. Mataa keessanii hojjechuu daachuudha. Taate malee naan gootu humaa. Uffata daaree dheeboodhee agabee ani lubbuu dhabbee. Fira lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kuuduu dhabbee. Muta kameetu garaa laaffisee har'a boochise. Dhukkubaan garaa itilleetti galee dadhabee ana laawwatee ciisu.
guyyaadha silaa gargaarsee keeysan nafeessisuun hin dhabese adeemsu ardareef ka horrayyuu kaakuun keessa waa umaanaan heeysu gammadanii baga wala feerrettanii nan sababsatinaa fantaziyyaatuni waywaa tararaatiin ciisanan kutinaa anaa agaboon du'e deegaa zangaa galchuun arrabaa kishnaa firaa hiriyoonni dhugaadhaa yeroo barbaachiftu walii dirmatanii guyyaa rakkinaa walii dhiyaatanii wal bira dhaabbachuun walii rakkatanii lubbuu walee waluudhaa yoo taate malee reefka awwaaluuf buxaalan fiigan jiruun qeeydii dhabeettee har'a reefka hooshanii uwwiftanii kafaraa baaftanii deega nyaachiftanii dhagaallee naa dhaabdan areera dhabeenaa du'e agabuudhaan baasuma teeysan tun Ayee seenaa keessanii sagantaa kana keessa qofa goolabanii waan fituu danda'anii miti waan nama barsiisaa fi waan nama bashannansiisaa waan uummata Oromoo keenyatti illee onnee horaa waa hedduu nu kaasaa turtanii akka amma yeroo ammaa kanatti waan amma irraa dubbanne kanneen hedduu isaa waan amma Oromiyaa keessatti deemaa turedha. Gama aartiitti isin deebisaa aartiin uummata Oromoo sadarkaa amma inni irra jiru nu hundinuu hin beeknaa keessattuu amma yeroo uffata aadaa kanneen fa'a laaltaniitiin jettan uffata aadaa Oromoo amma uffatamu kanneen irratti yaada akkamii qabdammee jechuun ijoollee shubbistoota dura waan naa tuttaniif bakka kanatti deebi'e. Irra deebi'uu taati malee olitti reefu dubbannee irra hunnee waan uffata aadaa ilaalchisuu fi shubbistoota warra kiliipii irratti shubbisan jechuudha. Gabaabdumatti amma abbaan kiliipii sanii yoo Shibirree taates yoo Adam Haruun taates yoo Umar Suleemaan taates lakki tuntiyyaa miti sirba hayya kanaa wajjin hin deemtu. Maaliif ni beeka aadaa isaa waan beekuuf jarri kun aadaa isaanii waan beekaniif jecha tuntiyyaa miti orijinaalli warra keenyaa tanaa miti akkuma isin godhaa jirtan kun dur hin jirreedha. Mee anaan nama filataa jechuu qaba wallisaan ifirraa eeguu qaba bakka sanitti maaliif isaatu itti abbaadha waan achirra dalagamu san hunda itti gaafatamni hasaa waan ta'eef abbaa firraa ittisa gabaabdumatti hanganumaan jechuu barbaada. Hayyee galatooma yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa daandii milkaa'inaa irratti waan nuuf argamtaniif maqaa Gadaa News Networkiitiin hedduu isin galateeffannaa turtii guyyaa har'aan wajjin gootanii asirruma kan xumuru ta'a waan itti dabaltan yookaan hafe jettan yoo jiraate asumaan carraa isiniif kennuu barbaada. Akkasii wanni naaf yoo jiraate dhaamsi qaamannu dargaggeessa Oromootii fi qeeroo fi qarree fi jabaadhaadha. Jabaadhaa ba'aan isinirra kuftee jirti ba'aan abbootii teessanii ba'aan akaakayyuu teessanii ganna 150 jechuun ganna xiqqaa miti akaakuu abaabuun keessan osoo dhiitaman osoo ajjeefaman osoo akkoon teessan ayyuu guddoon teessan qooshaa namaa osoo daa'ettu akaakuun keessan osoo qoraan warra gabruunfataatiif qoraan fottoistu jireenya akkasii keessa dabarsanii ba'aan guddoon tun isin akkasuma wajjin dhiitachaadhaa as geesse lammiin Oromooti yookaan akaakayyuun keessan yookaan abaabileen keessan yookaan abbootiin teessanii jabaadhaa ba'aan tun isinirra jirtii jechuu barbaadeeti. Waan ammatti jirtan tana rabbiin isin gargaaraa rabbiin nama haqa isaatiif lolu bira dhaabbataa rabbi isin haa gargaaru wal gargaarsifadhaadha. Akkuma olitti jenne gandi tokko hoggaa gandi gamaatis ka'uu qaba walirra laaluun qabdan hogguu san wareegamaa heddummaata yoommoo gandi abaluutis ka'e ijoollee isinis ka'a akkasi ka wal kakaaftan taate wareegamnilleen isinirraa xiqqaata waraanni gabruunfataa kunillee gara orii wallaaleeti osoo hin jaalanne qabsoo teessanitti dabalamaa jechuudha. Kanaafuu bakka jirtanii karaa isinii danda'ameen
lafa bakka karaa cufuun barbaachisetti lafa karaa rakkoo lafa qarreedha bakka guyyaa lamaa sadii dhufanii gaara cabsanii karaa biraa tolfachuun hin dandeenye lafa akkasii faa dhaqaati itti cufa waan isinii dandayame ni agarra dhugaadha nama keenya akka mancaallee irraa guuran akka qottollee irraa guuran akka billawallee yoo horiin haada marate silaa horii saniin halaalfatu akka horii sun duraan baktiini sanillee da irraa guuran namni keenya akka harka qullaa jiru ni beeyna warri ciniinnatee if jaaree isinii nama achi biraas godheen gadda waan warri warra godheen gadda agartan waan warri warratti buuse waan warri warra godheen gadda agartanii jirtan addunyaa tura gaadha bakka jirtanii jabaadhaa wal jajjabeessaa waliitiin isaa ganda gamaatii hoggaa iyyan gandi abalu aadaa isaatiin nurraa dhiisaa jechuu dhiiftanii iyyansa dhageenyaan bakka irraa iyyansan dafaatti dirmadhaa wal jidduu qabaa jabaadhaa yaadajuun qaba akkumaan jedhagaan mataarra nun jiru oromoonis akka saba tokkootti guyyaa tokko bakka yaadeenu magaa jechuu barbaadeeti kadiiroo kiyya hedduu galatoomi miidiyaan keessan kunilleen akkaanatti fakkaatutti haaraya gadaan gadaa bilisummaati maqaan keessanis moqaa gaarii moggaafattanii gadaan gadaa xumura gabrummaanuu haa ta'u jabaadhaa rabbi isinaa babal'isu rabbi isinaa gurguddisu waliin jirraa isiniif tindhifnaa. Ayyee isinillee ulfaadhaa galatooma waamicha keenya kabajatanii nuuf argamuu keessanii fi galanni keessan bilisummaa haa ta'u garuu wanta ittiin xumurru geerarsa keessan ka irraa booda baastan ka dhumaasan irra nu buuftanii saniin osoo nagaa walitti dhaamannee nutti tola dhageeffattoota kennaaf gurra nu buusa. Geerarsa xumuraa reefu geeraree ati sitti wal fakkaate dhiiga jaynoota meeqaa turra dhangalaafame hayyuu meeqaa fi meeqaatii turra wareegame ifin dadhabsiisina ololaan hin diigamu humna teeysanii oli abaa'oon dhiigaa lafee gootaatiin ijaarame dhiiga jaynoota meeqaa turra dhangalaafame hayyuu meeqaa fi meeqaatii turra wareegame ifin dadhabsiisina humna teeysanii oli ololaan hin diigamu abaa'oon dhiigaa lafee gootaatiin ijaarame. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Gadaa Niwus Neetworkii kan daawwachaa jirtan kun daandii milkaa'inaa irraa aartistii beekamaa fi jaallatamaa Kadir Saidii wajjin turtii goone kanumaan xumurraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Sidufatera, umani kaera, nigila dabera. Sidufatera, oromo kaera, boranis kaera, arero goro titi kaera, nigila dabera. Sidufatera, bujuris kaera, nigila dabera. Sidufatera, karayun kaera, jimanis kaera, imabaje farditi kaera, nigila dabera. Sidufatera, shawanis kaera, nigila dabera. Sidufatera, salarin kaera. Gafarri qabsa'u kuni dameera biyya ormaatti baqateera haqaaf injifannoo saamamne waan beeku dubbachuu uummanni rakkateera alagaan nutti gammadeera. Nigila dabera, sidufatera, umani kaera. Nigila dabera, sidufatera, oromo kaera. Wallagga kaera, hawaale biyarsi zitti kaera. Nigila dabera, sidufatera, ambonis kaera. Nigila dabera, sidufatera, harargeen kaera. Walloonis kaera, walloo kamisee zitti kaera. Nigila dabera, sidufatera, matakal kaera. Nigila dabera, sidufatera, rayanis kaera. Wareega malubuuti kan itti goone
tuffateera biyyi gubateera Haacaaluu dhabeera si tuffateera sabni gubateera Iluunis ka'eera iluu Baaboraatitti ka'eera Haacaaluu dhabeera si tuffateera Amboonis ka'eera Haacaaluu dhabeera si tuffateera Waalisoon